Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Jimmaa. Akkaataa saffisa daataa itti dabaltan isin agarsiisa. Daataa saffisa hin qabne gaa karaa isin daataa intarneetii saffisa hin qabne yookaan immoo saffisaan isiniif hin dalagne jechuudha. Yookaan daataa keessan yeroo isin itti fayyadamtan saffisa hin hojjetu yoo ta'e haala kamiin daataa saffisa guddaa akka argatu karaa isin itti gochuu dandeessan jechuudha. Daataa keessan gaa yeroo isin fayyadamtan intarneetii yeroo isin waa ilaaltanu saffisa guddaa hin qabu yoo ta'e karaa isin itti sirreessuu dandeessan isin agarsiisa. Hundi keessan na waliin turaan isin jecha akkasuma warri chaanala kana hin beekne YouTube gubbaarratti Abduu Jimmaa jechuudhaan search godhaati chaanalii kan kun ni argattu. Abduu Jimmaa eegattanii chaanala kan kun argattu maatii kootti dabalamaa isin jedha. Daataa gaa karaalee hedduudhaan yookaan immoo daataa keessan saffisa guddaa hin qabu yoo ta'e karaa hedduudhaan saffisa guddaa akka argatu gochuu dandeessu jechuudha. Egaa haala kanaan warri haaraa taatan YouTube channel gubbaarratti yookaan immoo YouTube irratti search jechuudhaan Abduu Jimmaa viidiyoo hedduu jira ka isin jira darbe yookaan immoo ka isin argatin. Kanaafuu viidiyoo kana ol xaa'uudhaan haala kanaan barnoota hedduu agarsiisan jira waa'ee bilbila keessanii wal qabate waa'ee setting bilbila akkasuma waa'ee akkaawuntii Google keessanii akkasuma waa'ee bilbila keessaniitti kan wal qabate hedduu jira irra galaa irraa baradhaan isin jedha. Kana malas viidiyoo kana yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dagatinaa sekoondii tokkitti yookaan immoo waan akka isin tursiisu ogguma takka laayikii tuqtu viidiyoo immoo yeroo dhaggeeffattan daqiiqaa 2 yookaan daqiiqaa 3 achi dabarsaa malee osoo daqiiqaa 2 hin dhaggeeffatin irraa hin bahinaa isiniin jedha. Haala kamiin daataa saffisa dabaluu dandeenya isa jedhugaa daataa bilbila keessanii saffisa guddaa akka argatu akka inni saffisaan intarneeta isinii dalagu saffisa karaa isin ittiin dabaluu dandeessan tokkoffaa setting bilbilaan isin jechuudha saffisa guddaa akka argatu gochuudhaaf setting bilbilaa eegasentanii gaa haala kana isinii banaa inni awwalaa isin sirreeffachuu qabdan dogoggora baay'ee keessanii yeroo hedduu namni hedduun caljettanii tumanii mokkortuu daataan keessa saffisa hin qabu ni harkifata ka awwalaa setting eegasentanii connection bakka jedhe bakka awwalaa kaanii tuqtu. Connection eegatu tani haala kana isinii baasaa yeroo inni haala kana isinii baasee mobile network bakka jedhe bakka awwalaa kaara tuqtu jechuudha. Irra baay'ee keessan kana ilaaltanu ittuma fayyadamtu garuu haala kanaan gaa asirra isin naqa jechuudha. Mobile network keessan sim card lama qabaattan haala kana isin agarsiisa. Sim card tokkoraan tuqee isin agarsiisa jechuudha. Network sim card bakka jedhe kana network mode sim card bakka jedhe kana irra tuqee isin agarsiisa. Irra baay'ee keessan yeroo daataan keessan saffisa dhabee aseenuudhaan yeroo takka asirra kaa'uudhaan yeroo tokko 3G kan yeroo kaa'uudhaan achi kaatanii ka awwalaa karatti deeftu jechuudha. Ka awwalaa kun laayitii dhuma irratti hojjeta jechuudha. 3G ol jechuudha yookaan immoo 3G 4G hamma 5G jechuudha. Hangasi isin hojjeta jechuudha. Kanaafuu network bilbilaa yeroo isin saffisa yeroo inni saffisa dhabee aseenuudhaan asirra fuutanii asirra kaa'uudhaan asirratti dabaltu jechuudha. Kanaafuu ni hojjeta jechuudha bilbilli keessan. Kan kana irra jiraate ka awwalaa kaarra kaawwachuu qabdu jechuudha. Inni guddaanii dudduubatti deebuudhaan bilbila keessan irraa inni haalaan barbaachisaa ta'e bakkuma kanarraa wanta isin sirreessitan jira jechuudha. Mobile network bakkuma jedhu kana osoo hin bahin waan isin sirreessuu qabdan jechuudha. Bakki asirratti account access point name bakka jedhu kana access point name bakka jedhu kana yeroo takkaan tuqxu jechuudha. Inni haalaan barbaachisaa isin sirreeffachuu qabdan bakka kanarra eegatu xanigaa haala kana isinii bana yeroo isin achi tuqxan jechuudha. As kun kana jechuun maal jechuudha maqaa sim card daataa itti fayyadamaa jirtan sana asirra jiraachuu qaba jechuudha. Kana jechuun gaa Itiyoo Telekoom itti fayyadamaa jirtan fakkeenya sim card lama irraa qabu waan ta'eef haala kanaan agarsiisa. Kanaafuu maqaan isin daataa isin fayyadamaa jirtan wifi ta'e yoo daataa ta'e jechuudha. Maqaa sim card isin daataa itti fayyadamaa jirtan asirratti ba'uu qaba. Yoo maqaan kun hin jiraanne daataan asirratti isiniif ifuun jira. Kanaafuu maqaa kana tuqaa sadii kaa tuquudhaan yeroo takka yeroo daataan isin dida jechuudha. Receipt too difficult bakka jedhe kana yeroo takkaan ni tuqxu jechuudha. Yoo isin achi tuqxan daataan keessan saffisuma argata malee waa takka hin ta'u. Receipt oguu isin gootan ganjallaa kana receipt bakka jedhu isin baa yoo isin achi tuqxan receipt bakka jedhu kana yoo isin tuqxan jechuudha. Receipt too difficult bakka jedhu kana yoo isin tuqxan erga tuquudhaan receipt gootu ni qulqulleessitu ganjallaa kana dhuftanii bakka receipt jedhu tuqxu daataa keessan ni qulqulleessitu jechuudha. Yoo inni saffisa dhabe isin hojjechuu jechuudha. Daataa keessan yoo inni saffisa dhabee hojjechuu hidee achirra tuquudhaan qulqulleessuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ammallee sim kaardii aggaranatti ajajjiruudhaan gamanatti ajajjiruudhaan daataa keessan akka inni qulqullina argatu inni isin gochuu qabdan gaa haala kanaan irra tokkoon tokko saatiin irra tuquudhaan jechuudha.
tokko sim kaardii kana irreen jirtu eega receipt gootanii kaatanii bakka kana maqachuma irra gattuqxan yeroo sin gattuqxan haala kanaan keessa sin naqa name bakka jedhe kanatti maqaa sim kaardii barreeffattu app end bakka jedhe kanattis maqaa sim kaardii keessanii kan itti fayyadamaa jirtanu ni barreeffattu jechuudha. Asirratti yeroo sin barreeffattan daataan awwala yoo ifaa hin jirre isinii ifaa jechuudha. Eega barreeffattanii kaatanii tuqaa sadan kaatuquudhaan save gootu jechuudha. Save bakka jedhe kana save gootu jechuudha. Yeroo takka yeroo isin save gootan akkasuma dudduubatti sin deebisa dudduubatti yookaan immoo dudduubatti eega deebitanii bakka kanatti fakkeenyaaf sim kaardii Itiyoo Telekoom illee haala kanaa isinii baasa irra gattuquudhaan maqaa sim kaardii keessanii Itiyoo Telekoom.com silaayatee barreeffattanii baay'ee saffisa guddaa argata. Kanaafuu kana asirratti tuqaa sadii tuquudhaan save gootu jechuudha. Daataa keessan save gootanii itti fayyadamtu jechuudha. Kana booda daataan keessan yoo duraan isin saffisaan isin dalagaa hin jirre saffisa guddaan isin dalaguu danda'a jechuudha. Kanaafuu inni faayidaa guddaa qabu ka hammaa kana maqaa sim kaardiitii fi akkasuma sim kaardii keessan akka inni saffisaan isin dalagu maqaa sim kaardii itti jijjiirtanii achirraa sirreessuu qabdu jechuudha. Kanaafuu haala kana irra tuqxanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Kabira siitingii bilbilaa keessaa gaa waan faayidaa guddaa qabu kan isin sirreessuu qabdan macarashaa irra dhuftanii about point bakka jedhu ni tuqxu jechuudha. Bilbila keessan irra about point bakka jedhe kana irra tuqxu. About point irra tuqxanii gaa ol xaa'uun receipt ka jette kan walakkaa keessaa kana yeroo takkaaf irra tuqxu jechuudha. Yeroo receipt irra tuqxan gaa haala kana isinii baasa network setting bakka jedhe kana ni qulqulleessitu. Receipt network setting bakka jedhe kana irra tuquudhaan ni qulqulleessitu yoo pattern isin gaafata pattern yeroo isin gaafate sim kaardii itti jijjiiruudhaan asirra tuquudhaan sim kaardii itti jijjiirtanii wifi ta'e wifi itti jijjiirtanii receipt gootu jechuudha. Receipt jechuun network sana ni qulqulleessitu jechuudha. Network sana yeroo isin qulqulleessitan saffisa guddaadhaan isin dalagaa jechuudha. Network bilbila keessanii saffisa guddaadhaan daataan isin dalagaan isin jedha. Haala kanaan kana lamman irra tuquudhaan daataa keessan yookaan immoo setting kana haala kana yoo sirreeffattan saffisa guddaadhaan daataan keessan isin dalaguu danda'a isin jedha. Haala kana itti fayyadamaa. Kabira yoo diqqata sim kaardii keessan kontaatti qabaate kontaanti jechuun yoo diqqata sim kaardii keessan qulqulleessaa hin jirre setting bilbila keessaa gaa setting irra eegaseentanii bakka applicationaa seenuudhaan sim kaardii keessan yoo diqqata akkasuma saffisaan dalagaa hin jirre jechuudha. Bakka application bakka jiru ni barbaaddu app bakka jiru kana barbaadda. Haala kanaan egaa appii keessa isin naqee ol xaa'uudhaan gaa macarashaa dhufuudhaan bakka sim kaardii ni barbaaddu as keessa sim kaardii bakka jedhe ni barbaaddu jechuudha ol xaa'uudhaan. Fakkeenyaaf hanko kunoo haala kanaan ni jira sim kaardii bakka jedha kana kan network itti fayyadamaa jirtan ta'e sim kaardii bilbila irraa qabdan ta'e irra tuquudhaan ni qulqulleessitu storage isaa. Storage jechuun qafoo isaa jechuudha. Bakka storage ni barbaaddattu eegara tuqxanii ganjallaa kana jira kunoo storage tuquudhaan clear data osoo hin taane clear cheche bakka jedhe kana ni haqxu yookaan immoo qoshashaa keessa haqxu jechuudha. Clear cheche bakka jedhe kana ni qulqulleessitu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yoo qulqulleessitanii itti fayyadamtan daataan keessan saffisa guddaadhaan itti fayyadamuu dandeessu 4Gdhaan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa daataa keessan qulqulleessaatii itti fayyadamaa isinin jedha. Egaa viidiyoon keenya irraa asumatti dhaabbataa kanarraa waan isinii galu yoo jiraate komentii naa kaa isinin jedha. Viidiyoo kan like share gochuu hin dagatinaa hanga walitti dhumti nagaan tura.